Oromon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde nama nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraan nagaa jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma sanin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee. Nageenya waaressuuf hunduu tumsuu qabaa jiran jiraattonni godina Baalee Bahaa magaalaa Ginneer nageenya mirkaneessuufis gahee isaanii kan ba'an ta'uu dubbatanii jiru. Musaamaan dabalata qaba. Dhalli namaa wantoota cimsee barbaadu keessaa nageenyi isa ijoodha. Nagaa dhabuun rakkoo hawaas dinagdee hamaaf namas biyya saaxila. Nagaa qabaachuun nama hundaaf baay'ee barbaachisaa fi nageenyi yoo hin jiraanne misoomnis guddinnis hin jiraatu kan jedhan qaamolee hawaasaa godina Baalee Bahaa OBN dubbiseedha. Barteessumti mataan hin ta'an miidhaan hin ta'an iddoo ta'anii qaban namu beeka iddoo tanaan taa'uun sichi tolu wanqatee gaafa mataan teesse galata teessumaa santu beekaa jedha waan nageenyi qabu nama nagaya dhabetu beeka namni nagaya dhabe jiraachuu hin danda'u hin bobbaafatu hin galfatu waan ta'eef nageenyi murteessaa waan ta'eef tolchee beeka Baaleen Bahaa. Nageenyi dhala namaatiif bu'uura nageenyi eenyumaafuu xiqqaa guddaaf ta'ee islaamaaf kiristaanaaf ta'ee nageenyi yoo hin jiraatin ilmi namaa tokkonuu addunyaa tanarratti jiraachuu hin danda'u. Nageenyi kabajamuun kan danda'u caasaan nageenyaa fi mootummaa waliin ta'uun yoo hojjannedha kan jedhan qaamoleen hawaasaa kunneen kanaaf gara fuulduraattis mootummaa waliin ta'uun nageenya keenya ni eeggannaas jedhan. Haala naannoo keenyaa keessatti wanni tokko uumame yoo jedhan qaama nageenyaatiif informeeshina hin kennina jaarsonni hin laalaa hin xiinxalaa hiikee bira tara yoo xiqqaate uummanni keenya qaama biraa ittiin eegu qaama nageenyaa ittiin eegu namnuu dhimma nageenyaa yoo arge hiikee bira tara jechuudha. Baaleen Bahaa kallattii kamiinuu waan nagaya booressu hin hayyamu. Waggaa dheeraadhaaf burjaajawaa turre dhumaa turre dargii afaan keenya jijjiiramaa turre sunnitti akka hin deebine insha Allahu biyyattiif ni dhaabbanna nageenya iddoo jirru irratti ni mirkaneessina. Itti hubneerraa yeroo ammaa kanatti fayyadamni miidiyaa hawaasaa akkaan babal'achaa jira. Warreen waan gaariif itti fayyadaman bu'aa dansaadha irraas buufataa jiru. Hawaasaafis biyyaafis kan isaan buusaa jirani. Kanneen olola sobaa fi dubbii dharaa dhugaa fakkeessuun hawaasa burjaajessaniif immoo seerri maal jedha kan jiru irratti hoogganaa itti aanaa biiroo abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Mallasaa Abbaayinee Okaashaa Adam bilbilaan dubbisee jira. Sadaqeenya walitti deebina. Itti fayyadama miidiyaa hawaasaa kanaan wal qabateetiin maal fakkaata itti fayyadamni miidiyaa hawaasaa kun akka biyya kanaatti mee? Miidiyaan hawaasaa kun biyya keenyatti qofa osoo hin taane akkuma addunyaatti immoo rakkoo ta'eera. Qormaata ta'eera. Qormaata guddaa ta'eera. Maalinni haalli namoonni dhalli namaa kun gaamala garaagaraa qaba. Namoonni miidiyaa kanatti fayyadaman irratti hundaa'ee ergaaleen badaan odeessi sobaa oduun sobaa fake news kan jennu kun oduuwwan immoo dhugaa wayii of keessatti fudhatanii dhugaa sanitti immoo dhara hedduu dabalanii kan uummata walitti buusu ijoollee dargaggeeyyii kana kan dogoggorsiisu ta'anii darbaa jiru jechuudha. Lafa lafatti duudhaa fi aadaa uummataatiinis kan walitti bu'an waan argaan naannoo tiktook maal jedhu kanarratti namni safuu uummataa sanii keessattuu immoo safuu fi aadaa uummata keenyaatiin faallaa kan ta'an wantoonni darban suuraadhaanis sagaleedhaanis kan darban jiru. Egaa kanarraa ka'ee miidiyaan hawaasaa kun akkuma faayidaa qabu kireetiillee ta'eera. Qormaata sirna tokkoo kan biyya tokkos ta'ee mul'achaa jira waan jedhu kana kaasuun hin danda'ama. Itti fayyadama miidiyaa hawaasaa kanarratti seerri bahee jira haala itti fayyadama isaati irratti jechuudha. Seerichi maal jedha? Labsiin itti fayyadama miidiyaa hawaasaa kuni labsii oduu sobaa fi jibbiinsaa ittisuuf bahedha. Haasaan kun tokko sobaa tokko immoo jibbiinsa arrabsoodha. Jibbiinsumallee kan jechuu hin dandeenye gilsa arrabsoo hooggansa olaanaa biyyaa hooggansa biyyaa kan arrabsu kan busheessutu jira. Seerri kun waan kana ittisuudhaaf bahe. Seerri kun adabbii garaagaraa kaa'eera. Ammatti labsicha harka irratti waan hin qabannee fi adabbiin isaa akkaatuma gochichi sun miidhaa inni uummata keessatti fiduutiin adabbii cimaa qaba.
haa ta'u garuu amma maalinni kan jedhu xiqqoo yeroo dabre ilaalaa kan turre seericha kana hojiirra oolchuu irratti qaawwaatu jira. Qaama eenyu amma seera kana sirriitti kan eenyu dheeruu kenna yookiin immoo eenyutu seera kana hordofee hojiirra oolle jechuu miti. Qaamoleen sababa miidiyaa hawaasaatiin piraayim miidiyaa isaa ta'u miidiyaadhaan wal qabatee oduu jibbiinsaa arrabsoo kana kanaan himan irratti dhiyaatee kan murtii itti kenname jiru garuu baay'ee miti. Maalinni tokko rakkoon amma toora miidiyaa hawaasaa kanatti dhufe namni hunduu gaazexeessaa ta'eera. Qinxee biyyaa tokko taa'eeti sagalee wayii waraabee yookiin immoo suura wayii kaasee oduu sobaa yookiin immoo oduu arrabsoo tamsaasa. Lafa lafatti immoo siinii qayyaratanii siinii biyya ambaa baafatanii hojii kanatti kan bobba'anii jiru. Kan biyya keessaallee jala buutee eeruu san qabattee yaada san qabattee siinii san hordofte namni siinii kan isaatii miti. Afuutaan isaa siiniin teeleedhaan tatta yookaan Itiyoo Telekoom jalatti hoogganama yookaan Saafaariikoom jalatti hoogganama. Isa baaftee hordoftee mana murtiitti yookiin seeratti dhiyeessuu ni dandeessi. Garuu amma biyya keenya kana keessa moobaayilii meeqa jira yookiin immoo fayyadamaa moobaayilii meeqa jira. Kan biyya keessaa baafate illee hoolaalle. Kanarraa ka'ee akka dhimmoota isaan kaanititti saffisaan seeratti dhiyeessuu rakkisaadha jechaadha. Ganaa maal gochuu qabda fakkeenyaaf kornarii biyya keenyaa tokkorraa waan tokko gallakkifame ganaa fudhattee bilbila isaa fuutee Itiyoo Telekoom dhattee yookaan Insaa dhattee namichi kun eessattee namicha kana barbaaddaa beeki. Inni immoo gaafa akkas gootu san achuma jira laata ka jedhullee dubbiidha jechaadha. Kun chaalenjiidha jechuudha. Teknoolojii kanaan waan deemu kana seeratti dhaleessanii adabbii fi gorsa barbaachisaa akka namni argatu aantummaan seeraa akka mirkanaa'u gochuu irratti malee seerri sun seera gahaadha. Akka biyya keenyattis haa ta'u seeruma idil addunyaatiin karaa wal simuun bahee seerichi seera tuffatamuu miti jechuudha. Seerri ni eenyu kan hojiirra oolchu? Ingilis seera kana normally labsiin kun sadarkaa federaalaatti kan hojiirra akka kan ba'e seerri kun akkuma biyya seera hojiirra oolchu naannoleen waan kanarratti seera baasuu ni danda'u ta'a garuu akka biyyaatti hojiirra oola. So qaamoleen kanaaf immoo responsibility kan qabu baay'ee seerri yakka keessatti seerri yoo cabu abbaan everybody community hundi namni hundinuu dirqama waan sani eeruu kennu dirqama waan saniif ragaa ba'uu qaba. Olaantummaadhaan garuu hojii kana kan hojjetu qaamolee haqaaf nageenyaati jechaadha. Keessattuu poolisiif abbaan alangaa dhimma akkasii kana eenyuun amma eeruudhaan dhufuu qabamoo jarri kun ofumaafuu waan kana argan dhaqanii seeratti dhiyeessu kan jedhus gaaffii ta'a. Haa ta'u qaaluu responsibility waan kana aangoon waan kana qaamolee kana jala jira jechuudha. Achii gara mana murtaa manni murtii immoo murtii seeraan murteessaa. Manni murtii ragaa fi himata dhiyaateef irratti hundaa'eeti kan murtii murteessu. Haa ta'u garuu qaamolee kana biratti sagam labsiin kun hubatamee dirqama hojii isaanii ta'uun illee hubatamee hojiirra oolaa jira kan jedhu keenyaaf yookiin immoo hir'ina mataasaa qaba. Seera kana hawaasa hubachiisuu irratti hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaata? Hawaasni qixa sirriidhaan hubatee jira waan kana. Seera tokko hin beeku jechuun gaafatamummaa jalaa nama murteesseedha. Maal jechuudha? Seerri kun gaafa wixineeffamee paarlaamaa dhaqee achitti irratti paarlaamaan gaafa ba'u sanis pabliik nootisii qaba jedhamee yaaddama. Kun yaaddama addunyaati. Kana qofas miti. Hubannoowwan adda addaas darbaa turaniiru karaa miidiyaalee. Fakkeenyumaan akka biiroo abbaa alangaa waliigalaatti aangoonii fi dirqamni hojii uummatichaaf seerarratti hubannoo kennuun dirqama keenya. Abbootiin alangaa keenya nan yaadadha. Karaadhuma IBC afaan Oromootiin yeroo lama ol seera kanarratti hubannoo kennaniiru. Godinaalee fi aanaalee irrattis abbootiin alangaa haa qixa ta'uu baatu malee hubannoo kennuuf yaalameera. Garuu reyaalitiin dhugumasaa dubbanne akka seerota kaan irratti xiyyeeffannee hubannoo kennaa turreen hin kennamu. Kana yeroo itti aanu keessatti sirriitti irratti karoorfannee maaliifini waan kun dabalaa dhufaa jira jechaadha. Maqaa balleessiidhaan tamsaasuun odeessa sobaa tamsaasuun arrabsoo tamsaasuun dabalaa dhufaa waan jiruuf dhimma kanarratti hubannoo sirriitti cimsanii kennuun miidiyaas fayyadamuudhaan fuulleedhaanis uummata fuulleedhaanis argachuudhaan keessaayyuu immoo naannoo dargaggootaas waan kana hubachiisuun waan inni fiduu danda'u nageenya biyyaa keessatti waan inni fiduu danda'u jireenya keessatti waan inni fiduu danda'u kana hubachiisuun dirqama ta'an jedhuun kaasuu barbaada. Yaada bal'aa dhaggeeffattoota keenya biraan geessaniif fadha isiniin jedha. Isinis ulfaadhaa OBN carraa kana naa kennuu keessaniif.
bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu jedhamee amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqni hin jirre bareedummaan hin jiru jaamna. Bakka haqni hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaamna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkorratti xiyyeeffatee hojjetu kan kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqni jirtu ofitti amantummaanis jira jedhee amanama. Bakka haqni jirtu tokkummaanis jira jedhee amanama. Kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u.